بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وهذا الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أم لم يعرف رسوله عليه الصلاة والسلام سومني مسلماهم رقم مسانيته بيخني وانجو فكاتا لما انت رديم الجرى لك الإنسان إنما زبن عن جيرا ما ديم الجرى زمن جائبة هاد مجرى سبحان الله وإنك لعلى خلق عظيم رب سبحانه وتعالى أتيانا بمحمد على في أمل غاررت أبيا غاررت جرتا رب قدسي نبي خنا وإنك لعلى خلق عظيم أتيانا في أمل ببريدار جرتا جي خارسي صدركا خنت دبتا خنا دوبا منافقني كافري نمني جرين جساتو نمني بينه إنماتو ربي قدان سبحانه وتعالى نبي إساء خارسي في كل ليس وإنك لعلى خلق عظيم أتي على فيمالا غير رجلت على فيمالا بريد رجلت هاجا منافقني أمو جرين جساتو نمني بينه مقامهم مدينة كيساجا تكاتا دا بركن جرمانو تكاتا دا دديتي مقا رسولا خنا مرمودان فولو اركدا جيتي أسبه مقام محمد تكيسو دافي يالي قد آجا رت الجنة جابا يا سبحان الله يا أيها المسكين يا مسكين تشخنان يا مسكين تشخنان خراس يركابا دي سيمتي سي ضعيفة وان تجيتنا سلطانة زبن أسدرا محمد عليه الصلاة والسلام جل قبل فاول كورا منافقين كخيتي في كافر جلنا كخيتي كان محمد نيم بلسنين تكيسي چودان irratti hojjechaa ture halkan fi guyyaa hirribatti dhabe uggata saahira jeniin barna Muhammad alayhi salatu wassalam namticha seeri dalagu jeniin uggata kaahina ichaani ture kaafirri uggata maqaa isaa kana xiqqeessuudhaaf Muhammad badii garagaraa dalaga jechaa ture uummata akka xiqqeessuu hin dandeenye ifiif xiqqaatee hufee hundi isaatuu xiqqaatee dhume duuba eenyutu maqaa nabi Muhammad xiqqeessuu danda'e jalqabarraa gaafanne amantii kanaan ergamurraa kaasi kaafiraa fi munaafiqni rasuula jibbu tattaaffii godhaa ture bar maqaa isaa xiqqeessuudhaaf takkaan xiqqeessine xiqqaatee hundinuu kufe takkaan seenaa fuunee yoo si himne ati taarikaas hin beektu odus quban qabdi waan taateef fooloon guddifadheetteeti dubbii folollee akka garan qabne oofu jirtu duuba hin dandeessu bar meesii miti osoo aalamne addunyaa kun lafaa ka'ee maqaa Muhammadiin xiqqeesse je'ee qalbii ummata islaamaa bira keessa hin balleesse ummata islaamaa biratti maqaan subhaanallah hin dandeessu mee garee teetillee ammadhu lafaa ka'e duuba kaafirri gurguddaan dhageettii qabu zabana duraa san keessattu ni dadhabe duuba ati arraan tana tiktoka baratee haanamne na beekeetuma fooloo naa godhu na laalee na jechuudhaaf waan kana oofu kanaa miti maqaa Muhammad sii miti xiqqeessuu hin dandeenye duuba eenyuunu xiqqeessuu hin danda'u qalbii islaamaa keessaa sii miti eenyuunu baasuu hin danda'u olola wanneetti ooftu olola kee kana xiqqeessee rabbiin sii kana gaanu agarsiisu afaan soommanaa kanaan si kadhanna yeroo soommana jirru yeroo qaalee kanaan si kadhanna maqaa Muhammadiin xiqqeessee jechuu jirta waan hin dandeenyetti ifalfuudhu jirta si xiqqeessee rabbi nu agarsiisu yoo qaceelloo malte rabbi si qajeelu yookaan ammoo si xiqqeessee rabbi si agarsiisu addunyaa kana gubbaan jiraachuun eegase dhibe dachii jala rabbi si jiraachisu siin jenna nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam ol fuudhamaadha akka aalama addunyaatitti nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sadarkaa duraarratti warri beekuu fi kan beeknillee taarika isaa barreesse nabi Muhammad goota doktora beekamaa aalama kanaa je'ee warri waa hubatu ummatuma kaafiraatirraa namnummaa nabiyyiin jaalanne beekumsa isaa kana xiinxalee barreesse sadarkaa duraarra jira nabi Muhammad profeesara akka aalama addunyaatti sadarkaa duraa qabatee jiru jechuudhaan barreesse ati immoo
tiktokaan guddifadhaaf deemta simaa fi tiktokoo keessan illee walumaan rabbi si haa xiqqeessu qadiriin kee bakka san hin geenye xiqqeessee rabbi nu haa agarsiisu siin jenna waa'ee keetii kana caalaa yanumaa dubbachuun hin barbaachisu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nama rabbiin faarsee wa innaka la'alaa khuluqin aziim haala fi amala guddaa irra jirte nabiyyi kijejee ol fuudhamisa isaa rabbiin dubbate kana ateerra nin xiqqeessaa jettee dubbachuu jirta sima xiqqeessee rabbi nu haa agarsiisu xiqqaataa namaa gadi galoo namaa ta'uu keeteetu nabi muhammad akka dubbatu akka nabi muhammad xiqqeenyaan dubbattu si taasisa duuba rabbi sima xiqqeessee rabbi nu haa agarsiisu osoo oolcheen bulchine xiqqeenya kee rabbi nu haa agarsiisu in kanatti namni mataa ol fuudhee nagadee tokko hin jiru ateerra jibbuun keenu ajaa'ibaa miti in jibbitee nabi muhammad jibbitee hinaaffaan simacheessitee dubbachuun nuuf ajaa'ibaa miti nun ajaa'ibsiisu meeqa kamtu nabi muhammad jibbee sakaraanee duuba rabbiin isa xiqqeessee salphisee rabbi nu agarsiisa aalama kanarrattis wanti nuti arkaa jirru oollee bullee nama amantii islaamaa jibbee xiqqaatee harku jirra malee nabi muhammad tuffachuun nama guddate takkaan agarre arraas boruus ni xiqqaatta xiqqeenya kee rabbi nu haa agarsiisu siin jenna walumaan asirra jirra ta'a eenyu akka xiqqaatu eenyu akka salphatu waliin arkina insha allah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu